Tolee, maqaan koo Fedhasaa Taaddasaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneedhaa digirii sadaffaatti kaadhimamaadha. Egaa hundumaafuu warra seenaa jireenya koo keessatti waan na mudatee har'a ga'ee jireenya koo kan jijjiire tarii dhaloota ammaaf bu'aa qaba waan jedhu dubbachuumaa fi waan an dabarse keessaa waanuma xixiqqoo jechuu fi adeemee as ga'e keessatti wantoonni na mudachuu isaaniitti yeroos baay'ee miidhame. Har'a immoo yeroon keessa ba'uu fi sadarkaan irra ga'e yeroon ilaalu waan dhalootuma warra kaaniif iyyuu amma ta'e daandii bana jedhu abdii tora jedhu dubbachuumaa fi jalqaba irratti jireenya baadiyyaa yeroo jiraannu namni haala sana keessaa ba'uu kan danda'u yoo barateedha kan jedhu dhaga'aa ofii keenyaas kana yaadaa guddanne yoo barannee baanee filannoon waan gaariitti ba'uu keenyaa jira kan jedhu kanaaf immoo barachuun isa jalqabaati jennee yeroo murteessinu jireenya baadiyyaa keenya keessatti wantoota nu mudatan baay'ee qabna. Egaa ani kutaa 3 yeroon baradhu hojii dhuunfaa koon eegalee sababni isaa namni na deeggaru maatiin koo harka qalleeyyii waan turaniif namni na deeggaru waan hin jirree fi hojii dhuunfaa koo kan hin eegale maal ture firashii hodhuu ture. Firashii cidiidhaan hodhamu kana hodheetanii kutaa 1 hanga 7tti baradhe. Yeroon firashii hodhu kana namoonni akkas jedhu yeroon gara mana isaanii deemu namichi inni firashii hodhu dhufee naan jedhu turan. Yeroon gara mana isaanii deemu namichi inni firashii hodhu dhufee jedhu yaada. Egaa mucaa waggaa 13 12 ta'ee namicha firashii hodhu yeroon jedhamu kun sammuu kootti nan buune anaan yeroo sanatti biruman darbe bifa sanaan galii na barbaachisu argachaa barnoota koo sadarkaa jalqabaa xumuruu yaaleen ture. Kutaa 7 yeroon ga'u hojii sanas nan dhaabe waan hin hojjedhu waan hin arganneef namni na hojjechiifatus yeroo dhibu. Egaa kutaa 9 kutaa 8 sattaanu kana maalii nan baradha kan jedhu gaaffiitu ture ammallee. Booda kutaa 8tti mana maraguun jalqabe. Mana maragaa mucaa xiqqaadha. Miilli koo baay'ee qaqallatti. Yeroon dhoqqee dhiitullee miilli koo dhoqqee sana keessaa sifachi babbaddii turte. Akkasiin mana maragee ammas kutaa 8 gara kutaa 9tti darbuuf yaalii kanan hojjedhe. Egaa wanti inni irraanfanne kutaa 8 kanatti utuun mana maraguu manarraa kufee kaleen koo na dhukkubee duddi koollee na miidhame. Akka kun ta'ellee erganii yuunivarsiitii galeen bare malee dura hin beekun ture. Kaleen koo wanti na dhukkubu natti dhaga'ama. Sunis darbee amma ni gad jedhee kaalsii hidhachuu dadhabuu kophee koo kaawwachuu dadhabutti kaleen koo baay'ee na dhukkubee. Egaa kutannoon koo barachuu waan tureef sana hundumaa keessa darbee kutaa 9 10nis baradhe kutaa 11 12s baradhe kutaa 12tti immoo amma rakkoon biraa na mudate. Rakkoon na mudatu kun maali? Kutaa 12tti qabxii tokkoon hin kufee yuunivarsiitii galuu fi qabxii darbiinsaa nan dhabe jechuudha. Yeroo kana ammas kutaa ittaanu yookaan yuunivarsiitii galee barachuu fi qarshiin hin qabu kaffaltiidhaan jechuudha. Kanaaf wanti dubbatamu wanta baay'ee ture. Egaa adeemsi koo akka karaa dhaabbatettis namoonni yaadan turaniiru. Hiriyootuma koo baay'ee isaanii yoon ilaale firoota koos yoon ilaale haa ta'u aariidhaanin yuunivarsiitii Wallaggaatti dhaqee seera galmaa'ee galgala barachuudhaaf jechuufi ammallee garuu abdiin keessa koo jira ture. Waanan darbee yuunivarsiitiitti baradhu natti fakkaata. Garuu warri ministeera barnootaa
bara 1999 ijoolleen gara yuunivarsiitii seenan 239 fudhanne jedhanii booda immoo 240tti yoo bunne 39 iddoo yoo hin qabnu jedhanii ani 238 fide. Haa ta'uutii egaa Waaqayyoo dhala namaatiif akeeka qaba. Namni abdiin kutatu taanaan abdii isaa horatee jiraata taanaan barumsi yoo hafes jireenyi biraa jiraachuu danda'a. Haa ta'u garuu ijoollee baay'eetu kufee ana duukaa kana yoo xinnaate adeemsa guyyaa 15 hanga 20 ta'u yeroo dhiphinaa dabarsinee jechuudha. Adeemsa torban 3 keessatti namni qabxii ani fide kanallee fidee of ajjeese akka jirudha odeeffannoo ani qabu. Naannoo ani itti dhaladhe illee miti bakka biraadha. Torban 3 booda ministeerri barnootaa qabxii tokko gadi buteetu yuunivarsiitii galee jechuudhaanis akka carraa ta'ee nama 2,000tu galee bara sana yuunivarsiitii warri namni of ajjeese jedhamu sun garuu sanallee hin arganne. Egaa asirraa maalinni hubadhaa haalli akka har'a jirru kanauti bor jijjiiramuu waan danda'uuf jireenyi namaa abdii kutachuu hin qabu waan jedhu sana cimseedhuma dubbachuu fi har'a kufuu jechuun bor kufuu jechuu miti. Egaa yeroon yuunivarsiitii galuu yuunivarsiitii keessatti qabxii gaariin galmeessee achumaan barsiisaa yuunivarsiitii ta'ee tan yuunivarsiitii keessatti hafee waggaa tokko booda maastirsiin hojjedhee har'a Profeesara gargaaraadha. Yuunivarsiitii Wallaggaatti nan barsiisaa, yuunivarsiitii Finfinneetti immoo kaadhimamaa PhDdha. Kana maaliifan kaasee utuu madaan kaleessaa sun hin jiraanne ani jabaadhe amma kana nu hojjedhaa. Kufuun sun utuu hin jiraanne darbuu koo har'aa adeemsi ani irra deemee sadarkaa namarra ga'e kun kan jedhu mudannooleen kutaa gadiitti na mudatanii amma yuunivarsiitiitti adeemsan keessa darbe sanaaf akka isaan boba'anaaf ta'an annisaa akka isaan naaf ta'anitti waan yaaduufan sana kaasaa. Egaa ergasii booda seenaa jireenya koo wanta wal qabatu kana kitaabatti deebisee barreessuu fi adeemsa adda addaa keessan galee tarii kitaaba yeroon barreessu wantoota shakkaa barreessuun qabaa beekumsi ba'uun irra jiru sirriitti ba'aa kan jedhu ni ilaala. Kanuma keessa darbeetan kitaaban waggaa 3f barreessee mana kitaabaa galchee maxxansee yeroon baasu ijoollee hiriyoota kootti kennee akka dubbisaniin godha. Hiriyoota koo keessaa tokko kitaaba koo fuudhee darbatee jechuudha. Darbateetu maal jedhaa? Kitaabni kun kitaaba baluufaa barreessan irratti maal wayyaa qabaa? Kitaabni kun hanqina baay'ee qaba jedhee kitaaba koo darbata. Baay'ee gaddeetan kitaabicha fudhadhe lafaa fudhadheen bira taa'ee akkas jedhee gaafadhe. Mee hanqina kitaaba kanaa natti himi nan fooyyessaati sattaa nutti jennaan immoo wanti inni natti himes baay'ee hin turre. Booda kitaaba kana kitaabuma namni kun darbate kana fuudheen ani immoo ittiin guddadha jedheetan hojjechuu jalqabee. Kitaabni sun bu'uuraalee ogbarruu Oromoo jedhama. Kitaaba sana irratti baay'een hojjedhee waggaa 2 ergan irratti hojjedhee booda namuma kanaan kitaaba kana gulaaleedhaan immoo itti kennee namni kunis kitaaba kana gulaalee na qaqqabsiisuu hin dandeenye yeroo sanatti namoota kan biraattis dabarsee kennee kitaabni kun sadarkaa yuunivarsiitii 3tti akka inni madaalamu ta'ee yuunivarsiitii Wallaggaa, yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitii Haromaayaatti madaalameetu kitaaba sadarkaa isaa eeggate ta'ee karaa yuunivarsiitiidhaa yeroo deebi'u waggaa 2f immoo irratti hojjedhee walumaa gala kitaabni sun gara waggaa 4 na fudhate jechuudha. Booda kitaabni namni sun gaafa sana darbate sadarkaa Profeesara gargaaraatti akkan guddadhuuf na gargaare. Egaa utuu namni sun guyyaa sana hanqina sana hin dubbanne ta'e yookaan kitaabni sun akkuma waan sadarkaa isaa eeggateetti dhiise ta'e ani irra deebi'ee nan ilaalaa laata. Yeroo baay'ee namni gaafa nutti waa dubbatu yeroo waa nutti dheekkamu yookaan waa godhu yeroo hunda intaasaa yookaan negeetiivii isaa qofa ilaaluun nurra hin jiru.
yeroo itti poozeetiivii ta'ee eeyyantaa kan jennu kana jechuudha. Jireenya keenya keessatti faayidaa yeroo inni godhatutu jira. Kitaabni sun guyyaa sutuun darbatamne darbatamuu ishee sun sadarkaa guddaa sanarraa akkan ittiin ga'u na gargaaree jechuudha. Har'aa yuunivarsiitii keessatti yoo xinnaatee kitaaba sanaan koorsii 5 oltu ittiin baratama. Jireenya koo keessatti namoonni tarii waan na miidhan natti fakkaate iddoo isaan itti na gargaaran guddaa ture jechuudha. Egaa walumaa gala namni jireenya keessa darbe keessa wantoota muuxannoo argatu baay'ee qabaachuu mala. Haa ta'uuti madaan isarra ga'e, miidhamni isarra ga'e, dhiibbaan jireenya isaa mudate kamillee kufaatii isaatiif sababa osoo hin taane guddina isaatiif sababa akka ta'etti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Wanti ani jechuu barbaadu inni namni jiraachuudhaaf ofii isaa argachuu qaba jalqaba. Ani nama jettee waa'ee kee of amansiifteetta yoo ta'e nama ta'uu kee amanuudha jalqaba jechuudha. Amma namoonni tokko tokko ijoollee isaaniitiin ati dookteera taataati, paayileetii taataati, akkana taatattiin jedhu. Dursa nama taatattiin jechuutu barbaachisaadha. Nama jechuun inni nama waa jijjiiruu danda'u, nama bakka geeddaruu danda'u, nama bakkaas geeddaramuu danda'u. Fakkeenya tokkoon isinii kaasaa. Joobirrii yeroo hundumaa rakkina gararraadha kan inni jiraatu. Akka jechuun inni yeroo duumessi garmalee duumessaa'ee bokkaan garmalee roobu bokkaa sana baqachuuf muka jala yookaan holqa keessa naqu bira ol darbeetu gararraa dhaabatee gadi ilaala. Eessaa shaakale kun jennee yoo laalle daa'imummaa ijoollummaa joobiraatti achi deebinee seenaa gabaabaa kaasuutu barbaachisaadha jedhee yaada. Joobirrii ilmoo isaa kan inni guddisu kattaa irratti, kattaanuma sana immoo qoraattiidhaan hojjeteeti mana ishee ijaaree fi qoraattii sanarraa shomboqqoo babbaqaqsee naqeetu shomboqqoo babbaqaqee naqame sanarra immoo afaa buusaa jechuudha. Afaa jechuun marga goggorrii ishee jennu kana yookaan migira kan jennu kana buusaa. Achi keessatti dhalatteetu ho'ifattee yeroo isheen teessu dhaqee buqqisa. Dhaqee afata sana jalaa kaasa. Yeroo inni afata sana jalaa kaasu shomboqqoo goggogaa sanatti baati. Ammallee iddoo bareedaadha. Ho'ifattee iddootti barteedha waan ta'eef achuma jiraatti. Amma immoo dhaqeetu shomboqqoo sana yeroo inni kaasu qoraattiitti darbiti. Qoraattiin sun jireenya ishee haa waraanu iyyuu malee lafti ishee itti nyaata argattu, lafti isheen ho'ifattee jiraattu achi waan ta'eef ammallee idduma sanadha kan isheen jiraattu. Gaafa biraa dhaqeetu qoraattii sanallee yeroo inni achi kaasu dhagaatti darbiti. Dhagaan inni lallaa yookaan garmalee ho'a. Ammallee ho'ifattee achuma yeroo isheen teessu baallee isaa jala buuseetu fuudhee kaa'a. Ol kaasuu jalqaba jechuudha. Fuudhee kaa'a. Lafa sila itti waan ho'aatti fakkaatu sanarraa gara samiitti yeroo ol kaatu erga isheen gubbaarra geesse immoo baallee isaa jalaa buta. Ammallee wicoonni joobiraa kun maal taati lafatti kufuuf kaati. Yeroo isheen kufuudhattu immoo jala gaheetu dafee kochoo isaa jala kaa'ee kaasa. Akka itti shaakalchiisaa jechuudha. Waa isinitti muufan kana kanan kaasu. Joobirri har'a ol bahee qilleensa gararraa jiraatu kun yookaan bokkaa gararraa jiraatu kun kaleessa rakkina adda addaa keessa darbeeti, waraansa baateeti, ho'aaf diilalla keessa jiraateeti, iddoo mijanne jiraatee shaakaleeti rakkina gurguddaadhaan iddoo sana ga'a. Dhalli namaa rakkina har'a keessa jiru kana keessaa ba'uudhaa fi tattaafachuun akkasarra jiru nutti agarsiisa kun. Yeroo tokko tokko immoo ho'ifannee rakkina keessa taa'uu hin qabnu. Kun hiree kooti jenneedhuma. Hiree waan isin ajaa'ibu waaqni yeroo nu uume hiree nu ittiin bannu yookaan hiree nu ittiin miidhamnu kan miti kan inni nuu kenne. Hireen waa uumaatu namaa kenna haa ta'u hiree sana immoo abbaatu sirreeffata, abbaatu taasifata jechuudha. Nan danda'a jennee waan nuyi sammuu keenya keessatti itti amannetu ta'a waan ta'eef nan danda'a jennee amanuutu nurra jira. Amanuudhaaf immoo maal gochuutu nurra jira? Abdii horachuu sanatu nurra jira. Fuulli koo durri yeroo iddoo ifaadha jennee ilaaluu qabna. Egaa ilmoon joobiraa sun dhagaa sana irratti kan isheen qoraattiidhaan waraanamtee jiraattuuf iddoo ho'aan kan biraan iddoo kana malee hin jirudha. Egaa dhalli namaas yeroo tokko tokko utuu
dandeettii guddaa keessa isaatti baasee ittiin dhaloota jijjiiruu danda'ullee qabu argannoo cimaa bira ga'uu danda'ullee qabu maal ta'a isinitti fakkaate sababa haalli ani keessa jiru mijataa miti jedhuuf waan keessa isaa jiru sana awwaalee ta'a. Muriinoon kan inni jedhe maa inni dandeettiin addunyaa kana jijjiiru awwaala keessa jiraa jedhe. Sababni inni kana jedheef maal inni namoonni dhalatanii haala isaan hojjechiisu baay'eetu qaban hojjechuu dhiisanii du'u. Dandeettiin cimaan sun isaan duukaa awwaalamaa jechuudha. Kanaaf nama ta'uu keessan baraa jalqaba. Nama ta'uu keessan barraan immoo lafa namni ga'e numa geessu yaada jedhu isinii kaasuu fi abdii kutachuun hin barbaachisu. Walumaa gala jireenya kootiif balballi biraa jira jennee ilaaluu qabna. Balballi tokko yoo baname balballi cufame balballi biraa immoo banama. Balballi tokko yoo cufame balballi biraa banama. Balbaloota banaman sanatti seenuu kan dandeenyu garuu bakka jirru sanaa socho'uu yoo dandeenyedha. Kanaaf tokko mul'ata keessa keenya jiru adda baafachuun gaariidha. Qonnaa qotinuun jedhe taanaan qotuu qabna. Sababni isaa eebba keenyatu achi keessa jira waan ta'eef. Waa barreessinuun jedhe taanaan barreessuu qabna. Eebbi keenya achi keessa jira waan ta'eef. Kanaaf amma yoonaatti kitaabaan barreesse baay'eesaa gaafan ilaalu akka dhuunfaa kootti birriirraa argadhee wanti itti fayyadamee hin jiru. Sunis baga ta'een jedha har'an. Maaliif jennaan har'a iddoo baay'eetti barbaadamee hojii gurguddaadhaaf akkan hojjedhuuf yeroon kaadhimamuun arga. Yeroon hojjechuudhaaf itti hirmaadhu. Iddoon har'aan argadhe kun hundi isaa rakkinan kaleessa kitaaba kootiin dabarsaa turedha. Utuun kitaaba yoo maxxansuu namni dubbisuu hin jiru, qarshiin isaa hin jiru, qarshiin ittiin maxxansuu hin qabu, yoo maxxanse yoonaan gurguramu jedhee osoo kitaaba yeroo sanaa hin hojjenne ta'e har'a maqaa kanallee hin argadhu. Iddoon har'a jiru kanallee ga'uu hin danda'u. Kanaaf walumaa gala maaltu barbaachisaadha jedhee yaada. Waan hojjechuu qabnu iddootti hojjechuu qabnu sanatti hojjechuudha. Iddoo sanaa ba'uun nurra jira taanaan immoo tarii qilleensatu nutti qilleensa taanaa iddoo sanaa ba'uutu nurra jira. Iddoo sanaa ba'uudhaaf mul'ata malee boorsaadha qabaachuun keenya dirqama miti. Kanaaf iddoo hoo'ifannee rakkina keessa teenyu sana yookaan iddoo hoo'ifannee waan nu mijate keessa jiraannu sana keessa ba'uutu nurra jira. Nama ani iddoo guddaan ga'a jennee amanuu qabna jedhee yaada. Har'a jibbamuu jechuun boris jibbamuu jechuun miti bor jaallatamuu ta'uu mala. Har'a waan kufan yeroo namatti fakkaatu bor darbuutu danda'ama. Har'a yeroon seenaa keessa darbe sana akkasitti dubbadhu namaaf baay'ee dhugaa fakkaachuu dhiisuu mala. Garuu dhugaa qabatamaa namoonni naannoo koo jiran illee beekani waan ta'eef kun akkuma walii galaa maal jechuufani jireenya keessan keessatti wanta isin kun ulfaataadha haala kana keessatti ani jiraachuudhaaf hin danda'u jettanii lafa itti abdii kutattanitti waaqayyo harka gargaarsa isaa isiniif erga isin immoo abdii horachuutu isinirra jira. Kanaaf kitaaba koo dukkana barii jalaa jedhu keessatti wanti barreesse abdiin qarshii qabaachuurraa abdii qabaachuu wayyaa. Abdiin bu'uura jireenya ilma namaati kan hin jedheef namni dhaqee kan of fannisu namni dhaqee summii nyaatee kan of ajjeesu sababa maaliitiif isinitti fakkaate sababa abdii kutatuu fi jireenya keessan keessatti akkasin abdii kutattanii isiniif hin ayyamu ani abdii kutannaa wanta jedhu ofirraa fageessaa nan darba jedhaa har'a boorsaadha yoo dhabdan bor immoo hin dhabdan bor immoo hin argattu haalotatu mijata guyyoota nuyi dabarsinu kun guyyaadhaan ergaa walii dabarsaniitu jireenya keenyaaf kan ta'u biraan ga waan ta'eef tokko waan karaa dhiibbaa karaa hiriyaa keessanii isinirra ga'us haa ta'u dhiibbaa karaa uumaaf uumamaa isinirra ga'u tokkollee ammeenyatti hin fudhatinaa guyyoonni kan biraa jiru yaaduma jiru isinii dabarsuuf yeroo naa laattaniif ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif nagaatti.